Nagasini fa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama akka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jedha. Warroonni viidiyoo kana daawwattan laayikii godhaa akkasuma sheer illee gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Itoophiyaan gurraachessitee jirti akkuma nu argitanii. Egaa goddanyaa kiyyaan qabadhee dhufee uffannaan keenyarra irra tokko wal fakkaata. Xiqqoo inna gaafa dhugaa si yaadanii siin jedha. Akkam jirtu hordoftoota chaanaal alam YouTube jirtu nagaa keessanii. Sagalee ulfaatu. Nuti nagaadha galata rabbii jirra kunoo. Mana obboleetti koo alamii dhufee tanan jira. Na bira dhuftee. Kaleessan dhufee bira bulee. Ammoo lafti bariinaan hordoftoota koo naa dubbisii si yaadanii jiru. Nagaa gaafadhu naan jettee. Achumana sin dubbisuudha gara meediyaa kanatti akkana dhufee isiniin jedha. Nagaa jirtu akkamii isinii ani jira kunoo. Anillee baay'ee tokko si yaadeera akkasiin na yaaddanis dhagayeetan jira. Dhaamsi keessan na bira gaheera. Itti meen jiraanii hunda saayyuu. Baga jiraattan. Innaa reefurrii baakaanee jedhan lamaanuu reefurrii baakaanee qursii godhachaa jirra. Qursiin nu godhannu immoo mucayyoo ishii karooratti waan deemtuuf kanaaf jecha. Qursii naaf qopheessitee jirti obboleettiin kiyyaa. Ilaa firoo laala kana jecha argitanii dhadhaasa turraan nu jalaan amma ka. Dhadhaa. Akkasii isa kana immoo baay'een jaalladhaani micoota jechaadha wajjiniin guddanne waan ta'eef. Damma bulbultee na eegde jechuudha. Naa akkasii isin jedhama argitu. Qabeenya qabdi. Baay'ee. Bara kana obboloota koo bara kana damma namaa kennu hin jiru dhadhaa namaa kennu malee. Nuuroo babayee kana kunoo damma naa bulbulteerti asumaan naa eebbisaa isiniin jedha. Kunoo laalaayi bakka damma bulbulee jira. Booda immoo buna danfisaa alatti gadi baanee buna danfifanna. Yeroo sanallee viidiyoo isinii hojjenna jechaadha. Innaa kana akkasii isiniin jedha. Gooftaa keenya nuuf eebbisii maaddii kana. Innaa marqaa hojjedheefiin jira. Marqaa nyaannu koottaa tarii namni jaallatu kana laalee gororallee buusuu danda'a. Koottaa nyaadhaa isiniin jenna minaasaa biyya ga'a. Saanaa isaatu guddaadha keessa isinitti mul'achuu dida malee guutuudha baay'ee. Marqaa xiqqoo kana finnu bara. Baay'ina qaba. Uummanni hundoo dhuftan isin ga'a jechuu barbaadeen gabaabumatti. Argitu jiran. Naa. Maa dhowwitanii qoyate. Haadhufaniire. Haadhufani isaan koottaa nyaadhaa isinii jennee jirra. Koottaa daadhees dhugaa. Innaa namatti irraan jarajjan immoo bilbila waa fayyadamnuuf kaameraan hin qabu no. Guyyaa sammuu kaameraa godhanne jechaadha. Innaa akkasii ani Itoophiyaa kana galeen kasalaayee nuuqqadhee. Dhugaa rabbii. Itoophiyaan hin xaqamu. Hin xaqamu jedhee. Ufina. Hin ufina gaafa irraa Ofiyaasiin marqaa nyaadha namaan ufinaan jedha ruuziin gogsa jechuutti daala. Dhugaatii kinoo buskuutti fakkaatti koo erga galteechi koo. Nyaanni Itoophiyaa baay'ee nama bareessaa. Garuu sababa aduurraan kan ka'e maal gootan gurraacha. Aduun masa gurraachisa akka qabu gurraacha'uun innaa biyya keeti waan ta'eef maara duwwaa moo hin qabu bakka. Oduu nan qusaddaadha wuddiidha. Kiilota akkittiin asitti dhadhaanis baay'ee ol ka'ee jira. Haa ta'uyyuu malee jireenya wuddii ta'eyyuma jiraatama immoo sodaatina shamarran keenya. Hodhuftanii neerumina garuu. Neerumina akkanumatti kophaa fataadha ta'a. Maali? Lakkoo dhiirra si nama guba sanaa gubu. Maali na baarika? Mana. Echaan. Akka carraa taate. Obboleettiin keessan aleen illee abbaa manaa gaarii qabdi. Nano damma qopheesse eege. Umurii isaa dheeratu. Damma qopheesseetti. Maal jedhu biyya Arabaatti? Dhadhaa biteet chips. Dhadhaa biteet. Mana hunda sirreessatti eege abbaa manaa fi nama gaariidha isiniin jechuun barbaada asumaan eebbisaa fi isiniin jedha. So yoo rabbi isin gargaare isinillee abbaa manaa akka ishii rabbi isin haa kennu. Hankoo tokko immoo gubataadha rabbi isaa guboodhaa isaa deemu. Maal oollee goonu gubee lafaan nagaya naasii jedha. Ijoollee rakkina ofii meediyaa irratti immoo maal ijoollee kun gubaan akkanaa. Mee gubaa kanan nadhaa kanaan qabbaneessaa isiniin jedha. Akkasii ijoollee kolfuu waafa sidii fidee bicayyoo ishii baay'ee tattaafatti. Namoonni baay'een kun eenyu banettuu fi maqaasaa yuutuubii banii jedhu dhugaa. Anaamu naabani kaa. Baay'ee tattaafatti baay'ee nama gaariidha. Kunoo ijoollee akkamitti banoo daraanaatti hima amma uummanni ta'a.
Koisiin mana. Laalittiin gabaa argattetti tirana dhoowwiti godhannaa. Arasiin bana. Dirqim godheessii bana waan rakkoo qabu dhugika. Ishinan dhugan nyaadhu. Akkeessinnee warra ni lafa kaa'uu qabnu turre. Maal jedhu raayyaan Itoophiyaa kan ta'e. Lakki nuffinne dhugaa. Erga Itoophiyaa galee garuu na furdadhe. Atuu furdadhe. Ati akka malee dabalte. Atuu dhugaa furdadhe. Itoophiyaa jechaan ijoon. Jechaan nyaata gaarii jira. Bu'ee guduufaa waan ta'e xiqqoo ishii qabaannaan. Tun jiraannaan fi masaaree. Bakka. Maafi mushkila. Nyaata keessanii nyaattu waan barbaaddan hin godhattu. Wanti barbaachisu suma jira. Waan jira dhugaa nyaanni asii jechaan baay'ee kiiloo nama dabala. Ani amma yeroo achi jirurra yeroo asitti naannoo kiiloo 3 kanan dabale jechaadha. Ji'a 2 keessatti. Innaan dabalte nyaata barbaadde hojjetattee nyaata shaakiltee. Garuu birriin qabdu taanaan achiiyyuu furdattee yoo dhufte asitti waan itti sochootu hin qabdu yoo ta'e haalli jireenyaa sitti cima yoo ta'e inni furdinni biyya arabaa sun asumatti bakka dhaqe wallaaltee barbaadan illee hin argitu. Hin argan hin jiru. Murteessaan birrii godhatanii dhufuudha. Birrii qabaachuudha. Birrii yoo qabaatan. Yoo immoo birrii dhabde abbaa manaa gaarii abbaa manaa hojii gaarii qabu qabda taanaan birrii yoo harkaa dhabde hin jiraatta jireenya. Maal rakkoon qaba? Oka jecha gaa'ela qabaatte ka gaa'ela gaarii yoo qabaate. Gaa'ela boqonnaa qabu qabda. Waaqayyo gaa'ela gaarii namaa kennu malee waa'een gaa'elarree baay'ee ulfaata beektaa? Waa'ee gaa'elaa irratti baay'ee namoonni baay'een gaa'elli isaanii badaadha. Jeeqamaadha. Abbaa ookanii fi dubartii dadhabduudha. Yookaan isa dadhabaadha. Innaa nyaadhu ka nyaadhu. Baay'ee isaanii guyyaa dhaloota isaanii abaaru sababa gaa'ela hin taanetti galaniif jechuudha. Innaa akkasiin hin jennaa durboochee keenyaa. Babbareedduu garuu dhiironni suma dhaggeeffatu. Dhiirri gaarii nammayyuu umurii si haa dheeressu. Dhiirri dubartii gubdu ammayyuu si haa gubu. Kanumaan jedha. Waan man kana si wante yoo dhaggeeffate maarree hojii isaanitti himaa. Haara akkanan jedhamu. Ofaa sirreessa jiraatu kaa. Akkas jara nani. Odoo dhiiruma irratti na shoomanii naffi ta'anii jiru. Dhiiruma irratti si shoomanii fixxacha. Hin taane. Ana akkamii barbaaddare? Ayyaada qabu. Anaadha manaasaa kunuunsu. Andaa'ima isaa seeraan guddifatu. Ammana isaa seeraan qabatu. Kinoo ati yoo argatte barangeetu amma kunuunsinaan akkoo mana furdattee jirta bara. Otoo kunuunsaan qabaannee mana furdatte? Aankoo gudiidha inni sirii dalga na baate. Innaa koottaa dhugaa kaa jara kee. Yaada eenyu dalga baatu miti. Koottaa nyaadha dhugaa nyaanni kun mirxiidha joo. Baay'ee mi'aaji. Qaasinitti na argisiisa. Kophaa kooyyuu na fixa ta'uun beekoni. Nyaanni isaa baay'ee. Micooshiyyoo. Kunoolaadha dhugaa nyaanni isaa baay'ee mirxiidha jecha marqaadha waan ta'eef marqaa baay'ee mi'aa jechaadha. Kana nyaattanii abeet siniin jenna. Hordoftoota chaanaalii keenyaa inni kun immoo akkuma argitan maal jedhama? Birzii dammarraa kan hojjetamu jechaadha. Kaleessuma nan dhufanaan jette. Achumarraan hojjedhee heegeessiniin jedhaa baay'ee waan hin jaalladhuufi.